Ashamaa harka fuunee nageenyi koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isiniif haa baay'atu. Obboleeyyan kiyya qaqqaalii fi gaggaarii hordoftoota Boonee Entertainment yookaan Booneetuuf akkam jirtu nagaa keessanii. Ani obboleettiin keessan nagaa kootii galanni waaqayyoof haa ta'u. Isinillee nagaa akka taatanii abdii amantii qaba. Baga jiraattanii yeroo fi sa'aatii kana geessanii akkam jirtanii mee turtiin keessan maal fakkaata? Ana biraa hunduu gaariidha galanni waaqayyoof haa ta'u. Nagaa irraa hafaa guutuun qaba. Viidiyoo lamaffaatii walitti deebinee jirra. Warreen Booneetuuf maatii hin taane Booneetuuf maatii ta'uun like, share, comment gochuun subscribe gochuun jajjabeessaadha. Warreen erga walitti dhufnee maatii naa taatanii na jajjabeessuu jirtan galanni keessan milkaa'ina haa ta'uun isiniin jedha. Warreen natti hin dabalamne natti dabalama, anillee mana keessan nan dhufa mana kookottaan isiniin jedha. Egaa har'a viidiyoo gabaabduu waa'ee keenya kan jettu mata duree xiqqoo fudhannee waliin haasofnaa yaada wal jijjiirraa. Waa'ee keenya, waa'ee nama biraa osoo hin taane waa'ee keenya, waa'ee warra kamii? Waa'ee warra gola ormaa keessaa, waa'ee warra biyya ormaa keessaa, waa'ee warra gufuun itti darbatamu, waa'ee warra yeroo hundumaa dhagaan itti darbatamu jechuudha. Waa'ee keenya, waa'een keenya nama baay'eef ifa miti, nama baay'eef ifa miti waa'een keenya. Waa'een keenya garuu utuu tilmaamamee gatiitiin deebi'ee kan himne, waa'een keenya utuu ilaalame wanta yaadamee bira ga'amuu fi tilmaamamuu kan hin dandeenye, waa'een keenya waan guddoodha. Fakkeenyaaf nu osoo barachuu dandeenyu, osoo nagaduu dandeenyu, osoo heerumnee daa'ima tokko godhachuu dandeenyu, osoo yeroo keenyatti kofallee haasofnee, osoo yeroo keenyatti biyya abbaa keenya keessatti qilleensa biyya abbaa keenya keessatti dabarsuu dandeenyu, nu filannoo keenya ta'ee nuuf wayyaa hin jijjiiramnaa. Kan kaleessaa irra fooyyofnaa, harka namaan ilaallu of dandeenya jiraannaa jennee biyya ormaa dhufnee yookaan biyyaa baane. Garuu erga dhufnee ofiif taaneerraa, erga dhufnee of ceesisneerraa kan jiru gaaffii tokko tokko keenyaati. Baay'een keenya ofii godhachuurra yookaan of jiraachisuurra yookaan ofiif yaaduurra dabarsineetii maatii keenya dursinaa jechuudha. Kuni maatii kamiyyuu yookaan nama kamiyyuu bira hin jira. Inna obboleeyyan kiyya nuti waan hundumaa beekna. Dhugaa rabbii otoo mana aamnellee nuti akkatti abbaa manaa bulfatan wanti nutti ulfaatu jiru. Sababiin isaatu kun mana ormaayyuu akka mana ofiitti ganama yaaddootiin kaanee utoo haati ormaa hirribaan ka'in, utoo abbaan ormaa hirribaan ka'in, utoo dhalli ormaa hirribaa hin ka'in mana isaanii bareechinee, qursii isaanii dalagnee, waan isaan barbaadan hundumaa gooneeti gaafa lafaa kadhan waan gaariitti waan bareedaatti ka'an. Kanaafi nuti utoo magaa'ila aabbannellee jechuudha akkatti mana bulfannu, akkatti mana keenya gaggeeffannu wanti haaraa ta'u nutti hin jiru. Sababiin isaa mana ormaa gaggeessaa turre, jireenya mana ormaa keessa jiraachaa turre, haadha ormaaf akka abbaa warraatti gadi jennee ishee jala buluu turre. Kanaaf jireenya dhuunfaa keenya immoo jiraachifachuu, mana keenya jiraachifachuu hin dadhabnu. Kanaaf maal jechuun barbaade, nuti abbaa fedhe caalla. Dhugaa rabbii nuti abbaa fedhe caalla. Isa Ameerikaa jiru, isa Awurooppaa jiru, isa Landan jiru, isa eessa jiru nuti abbaa fedhe caalla shamarran biyya Arabaa jechuudha. Sababiin isaatu akkatti manni ormaa bulfamu waan beeknuuf jireenya keenya illee bulfachuu hin dadhabnu. Kanaafuu waa'een keenya nuuf galuu qaba. Nuti of mararuu qabna. Hanga nuti of mararretti nama biraa hin mararra jennee onumaa hin yaadnu. Sababiin isaatu beektu tokko tokkoon keessa waan ta'eef jechuudha. Kanaaf waa'ee keenya jedhee
walumaa galatti obboleeyyan kiyya hunduma keessanuu isinin jaaladha, isinin kabaja. Nama rartu caba'anii cabee waan cabdaniif, beelu'anii beelee waan beelaftaniif, golli orma waan sin garafeef, iji haadha orma waan sin rukuteef, gugguuffiin mana orma waan isin miidheef, kaleen keessa waan miidhameef, dugdi keessan waan mana ormaa keessatti dadhabeef, walumaa galatti dhugaadha ani isinin baay'ee jaaladha. Isin warra gola ormaa, isin warra gugguuftota, isin warra akka waamtanitti owaattan, isin warra haadhaaf owaatu, isin warra abbaaf owaatu, isin warra obboleessaaf owaatu, isin warra of dabarsee maatiif of kenne, dhugaadha baay'een isin jaaladha. Garuu of yaadachuus qabna. Utuma maatiif dhaabannu, utuma isaan gargaarru, utuma isaan jiraachisnu, ofiifillee ofiif bakka laachuu qabnaan isinin jedha. Isinin jaaladha, isinin kabajaa. Rabbiin kan dalagdan, kan itti dadhabdan itti sinaa jiraachisu. Hamma viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Ammallee booneetu biif maatii ta'uu jajjabeessuu dagatiinaa. Hunduma keessan Waaqayyoon yaada muraada keessan isiniif haa guutu, bakka yaadaniin isin haa ga'u, milkaa'aa isiniin jedha. Hunduma keenya Rabbiin waan dalagne waan itti dadhabne kana namatti jiraatu, namatti boqotu, nama immoo akka nuti dadhabne kanatti, akka nuti mana ormaa keessatti, gola ormaa kana keessatti gugguufne, waa meeqa miidhamne, waa meeqa hawwaa, waa meeqa yaada akka nuti jiraanne kanatti Rabbiin dhala keenyaaf carraa nuuf laate kana Rabbi dhala keenyaaf dabarsee hin laatiin. Isatti dadhabne kana yoo nuti umuriin keenya gabaabbatee yoo nuti itti jiraachuu dadhabne illee alli keenya akka ittiin jiraatu tokko tokko keenyaaf kadhannaa nuuf haa ta'u. Hunduma keessan sinin jaaladha, sinin kabajaa. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinutti nagaan naaf turaa. Booneetuubii like, share, subscribe gochuun na jabeessaa. Walaa jabeessinuu, wal guddisuun aadaa keenya haa ta'u, wal jaallachuun aadaa keenya haa ta'u, wal gargaaruun aadaa keenya haa ta'u. Isinin jaaladha, isinin kabajaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii.